keenya kallattii kanaan hordofaa jirtan marti keessanuu guddaa agartoomaa isin jechaadha. Kun akkuma beekamutti tamsaasa kallattii keenya gama takaatuutiin yookiin gama tiiktookiin warreen hordofaa jirtan marti keessanuu har'aan tana keessummaa addaa takka qabannee dhufneeti jirra. Keessummaan nyaatuunis gaa akkuma waliin beeknutti Aadde Sumayyaa jedhamti. Aadde Sumayyaan eessatti dhalattee eessatti guddatte akkasuma yeroo ammaa ta'u eessa akka jiraachaa jirtu wal duraa duubaan gaa inshaallah isidaanis kan wal isin barsiisu taana agasitti gaa gama tamsaasa kallattii warreen hordofaa jirtan marti keessanuu an Bayaan Abdul Jaliili amma dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turtii gaa isin jechaadha. Duraan turseemee Aadde Sumayyaa maqaa kee gaa silaa namoonni baay'een ni beeku. Mee daawwattoota keenyaan wal baradhume Sumayyaan eenyu? Amma limimmidiin tarbuuti irra jirtu gaazexeessummaa irra jirtu gaafif deebii naa godhaa jirtu. Barsiitu barreessu. Maashaallah barjii dandeessu. Deebisaa gaati siiriyees jee maali? Gaafis gaafa dhanaan hin jenne barisinoo imeeli gaazexeessummaa hoon harkaa balleessiteerta meenan jedhaan dhaggeeffadhaa jettanii malee gaafis gaafa rakkoo teeknikaan mul'isaa jira. Keessaafuu keessummaan har'a isin qabannee dhufnee waan itti toluudhaatti fakkaatu har'aan tana gaafa deebisaan hojii godhuudhaa fi akkumatti waan inni gaafachaa jiru hayyamaa taa'aa hin jirani. Mee sujuudaan ammallee carraa isa dhumaa takka ni yaalla. Aadde Sumayyaa yeroo ammaan tana eessatti argamti? Rakkoo teeknikaatiin fakkaata niitwoorkiin baadiyyaa kun hin dalagu. Har'aa birra taraafi bakka. Rakkoo teeknikaati jedhaa irra taraa. Hai maali barra interview godhamaa jirta bakka tamsaasa kallattii irra obsigaa maal jirta? Anaani bar limimmidii gaazexeessummaa kan qondeeffadhanaan jettan malee gaafif deebisinii godhanaan hin jennee. Akkasii barbaayyoon jalqaba sagantaa keenyaa itti fufuu hin dandeenye hirmaataan sagantaa keenyaa baay'ee nu jeeqaa jiru. Kanaaf sagantaa keenyaa asitti xumuruudhaaf zigaa magwaachat tagadinaan asitti awqaacannee wanna goda kan silaa jalqabarraa oromiffaan oromeessitan sammii amaariffaan amaarifsaa. Okay, ምንም ችግር የለም። ወይ nama dhibba shanaa seenu qoy nama dhibba afur ወይ dhibba shanaa seenu afaan amaariffaatiin. Noon hin danda'amne. Okay. Ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ክብራን ተመልካቾቻችን ይህ የምትላልፍላቸው ከኢንቲን እስከ ኢንቲን ያለው ቀጥታ ስርጭት ነው። ስለዚህ ዛሬ እንግዳችን እንደምታውቁት አንድ ሰው ናቸው። እሱ ማን እንደሆነ አብረን እናያለን። እስከ መጨረሻ ፕሮግራማችን መልካም ቆይታ እንላለን። አከመሞ አየ ላ ዋኖ ስሪሚቲ አመላል አፋን ማሪፋ ቆቤሳ ሁይሳን አፈቀዳ jalqabarraa haasati malee tokkoffaa hafi maharaja afaan amaariffaan baasne afaan namaa balleechitanii innaamoo jechoota keessattis dogongortanii itti fufa irra deebi'a. ክቡራን ተመልካቾቻችን ይህ የምትላልፍላቸው ከኔ ወደ እናንተም የምትላልፍ ነው። ይሄ በቃ ማሪፋን ቢሆን ኢንሻአላህ እንደ hanjenne mal gaazexeessanii bardirqama afaan hedduu beekuu qaba. Keessattuu afaan amaariffaa akka Itoophiyaatti intarnaashinaaliidha miire akkasitti fayyadamu barsi. Gaazexeessa qabnu leezima afaanota adda addaa beekuu qaba ta'a. jettanii ture. Ya, maashaallah garuu afaan oromiffaatiin ni dandeettanii maashaallah isiniin jedheera. Okay? Amaariffaa ammoo ni hafa. Amaariffaa ammoo si sirreessaa jiranii barjara.
اوكي Maarif hin beeku sodaa keenya. Isini gashuu. Daga sumeta na tarta garbu sada. Lee haram. Ana gadi buusame eenyu agaluu beetan. Maal jechuu barbaaddeeti? Mee namni akkamitti akkana jaala? Dafi ta'uu wadduuf namni kana jette. Wallaa sheemnu. Sheemnu. Baba. Osoo ani gadi bu'ee duuba. Nama biraa ol galchitaa? Akkamittiin galchatis? Na? Harargeen afaan Amaaraa. Yaani afaan hundee kun barbaachisaa bara. Anu hin gashine laa hin gashine laa. Akkasii gabbuusaniif nama galchuu feeta? Maaliif gad na buusan maa? Mana kiyyatti anaan gabbuusuun ni jirtiisaa? Egaa mana fiirraa nama gabbaasuun eessa jirtetteeti? Kanaafuu? Kanaafuu maannim ሰው አንቺ ከቤትሽ ማውጣት አይቻልም። እና እንደዛ ነው። አከጀለ ዋይ አገለት የደጋማ ከናም ያጀምር እስቲ በአማርኛ አውሩ። እሺ ምን ችግር የለም። ስለምን ጉዳይ እናወራለን? ያው ግዴታ እንትን ግዴታ እኛ በአማርኛ ማውራት ሲጀመር ማለት ነው ግዴታ አጀንዳ መኖር አለበት። እንዲህ ዝም ብሎ ማውራት እኮ አጀንዳ ምንድነው? አጀንዳ ነው ላላ በይሻፋ ማሪፋቲኒ ኢላ ሲኒም ፈዳለ ባባ ቆይ ሲኒም ፈዳለ ማለት በራሰ ቤተን ለለባ በአማርኛ ምንድነው? ኢላ አፋን ማሪፋቲን ደቂቃ ተካለለ ባለለባተኒ ጀናን እስኒም በዳስ እሺ ምን ትበዳሰኛለህ? ምን ትበዳሰኛለሽ? hayyeetaate wanno godhaa afaan amaariffaatiin kota rabbitti amanaa jedhiitini wanno godhaa ijoollee islaamummaatti waama. Oke, ወደ ቀጥታ መንገድ ኑ በቃ አሁን ከደቂቃ ተቆን ጀሬ በርገናዳ ኦኬ ወደ ቀጥታ መንገድ ነው በቃ ላበር ከነብቻም ቲበር የቾታ ጅጅራን ጀሬ የቾታ ብራ afaan amaariffaatiin daawaa godhin jedhu afaan amaariffaatiin daawaa godhaa daqiiqaa tokko fakkaata. Mayyaa yeroo iddoo amaariffaatiin deessisuun aan jettiin beektaa. Anis takkaatti dubbadeen beeku aramee likitiin gashaa qabu. Okey. አሁን እኔ ብዙም ማውራት ስለማይችል አሁን ትንሽ በአማርኛ ቋንቋ እንሞክራለን። እንደምታውቀው ዛሬ አጀንዳችን ዛሬ ፕሮግራማችን ስለ ቀጥተኛው መንገድ ሊያወራ ነው። ስለዚህ ኢንሻአላህ ተዓላ ሁላችንም ምንድነው ነገር ልክ አደረግሽ አንቺ እኮ ምን ነው ይሄ ጥሩ አገፈታ ጅራ በራል ኦኬ አንቺ ኔትወርክ ትንሽ ችግር አለው። ስለትንጅርቱ ኦኬ እሺ አሁን ለማስተካከል ይሞክራለሁ። afaan dandina soran tana yani wala
እና ያው ላኪ አጋን አይረከነ ለገሰሪ ሆላል ሱመያ ኔትወርክ ሲራ ሀንኬ ሰገሌት የቱርቴ ኦልቴ ቡልቴ ላኪ ኔትወርክ ከንገሰነን ነጋ ላኪ ኢትወፉፋ ዲስና ጂቻ ጅራለስ ወካ አራ ባሬዱት ዱበተን ያኑ ሲንቀይ ኩ ፈዳሳ አፋን ከናን ማፍ ነቄ ከንቆይ enu singe kasa mira ke segale amma ta marif nage gitanjeri ayya ani namani baranne sini fakkati ni baraka jirani ለምንድን ነው እናንተ አማርኛ አማርኛ አውቃለሁ ቢያቻሊሳለሁ ይሄን ቤታ ናማቱን ቤታ አፋን አማራቲን ጋፊ ተዋንተ ዱር ተጋፊ ተከለ ቤታ nama lama to wala harre jalaba de bete harre jalo gide jalaba du feti afan marifatin harre ta kagarte je bete henya kanan afaro mo to kanan ye henya kone safaro mo kishon chapsa ma je beta ahaya laga gamarra bado afa laga da dabati nawi jinsi kana Oromoon harreen qaba ka? Farda malee. Fardas qaba, harrees qaba. Harreen baddete ennaa miti jechuma kan. Harre. Ayyee. Akkas yaa saluma. Jalam. እና ከሲ አፋን ኦሮሞት ነጋ ወደሞ ወደ ሜ ብሬንከኛ ታፕ ጎዳዳ ኢንሻአላህ ኢስበር ወሪ ቲክቶኩኒ እንት ረጉዳ ዩቱብ ላይቭ ሴናም ተስሞያና ነት Inshallah innante koy mali YouTube kene subscribing ngoni me dakati ni nama bafri fi sodoma jirami bayanin profile saja la siena tini ni namni daketi ni subscribe godel fe kota la posta kabaresa kijib danen nanu fiya dema subscribe goda hota itu yo sidagani godan anile badas na baraka wangaru wan godan natti fakat Okay, wari gore takataka. Ema goda hota. Anga sanitila ange singotani duftani tafanta kan dubban. Ha? Meni la ara jamaa ke khani la me akka dicha hano jiro chen la me koy. Profile isani la njira. Ani gore sen house ke. Ale baredu saganta barum sakal inshallah. Saganta baredu amma ulaga wa hunda inshallah hadrelum inda mije bachajra. Inshallah sagantali operedo chiroti singadisna so sena wata kes kawati singawatu sena bicham sen sumhenya ta saduma singenne malif lugada tiktokrati tora amma sumaya brana san nama dibba ko dema nabra nama dibba ko sodem jira so demati subscribe godada sen sahenya ta akuma stimati henya ta yala to me asha Penegara cila Ashan tunggare shada jalayun nama. Enyo ko bari la. Koy. Lakuno sumi lalan jira koy. Enyo ko bari lalan jira koy. Meni la. Makan ka boyote. No, naga si sahabat nama subscribe gore unta maka ka sini wa ma kono la. Wara amma gore unta. Koy na usay. La ila mal jedam lesari Sumaya badasa yoken ni tekni gona. Okay, ni kana fara. Okay, koy. Nama dibba furi jiram ni dibba furon kun yoda ke ko de. Badasa kam dana bra. Koy ye, koy na usad kesho ni torki. Maka ka sambas tinjra. Dari nama dra.
Nay khamma godina garsiisa bar. Hayyee namni meeqa yoo godina badhaasa naa kennitan. Dhiisaa ijoolleen naan gadhufu warqeen bichisiisadha. Deema naa godhaa. Tamaam komantiin maal jettanii Sumayyaa warqii bitaa fiidhaa. Homaan jenne haa? Warqillee si biteen ture tabiraatis si Dhagee waan nama jedhe. Inshallah dhageettanii silaasiin. Annokseen itti maa jira bara. A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Profaayilii jala jira yuutuubiin. Profaayilii yana gubbaa dhagadhaa waadha. Chaalenjii naa kenna. Haa chaalenjii naa kenna. Acha kumatii dambichaa bakka amma kuma kudha afur jira. Kuma jaa guutumoo. Egaa. Inshallah ni baay'ata haala jedhamu. Qoy. Haya nama nama ishi dhibbuma sadi naa kenna. Qoy absirna. Betul. Deemetiin ilaala da sirki kaanii hatamuun hin taate haa? Eessar. Meeqa qaba deema ilaala naa himan naante sirki kaan na beera. Meeqa qabaam? Maqaa namaatiin waamu. Subscribe godhe. Okay. Nampak kan gone kam? Khuda aku di ya di bawah. Semua khuda aku di bawah. Semua khuda aku di bawah. Ning gone nampak kan gone. Semua khuda aku di bawah berjalan. La godhanii ranka meenam la akid nan shawwadina ka inoolaaf wallahi jedhanii yoo ti jalaani goone na ijoollee godhan kana maal godhuufi ya godhaa jiran kaa maantanaa Eshika maal naaf gootarree bakka san challenge Kaisaanii si masan la isaanumatu naaf godha subscribe illee isin challenge rahanna inna wali komantii waan yaada kenna alhamdulillahi inda gannu shukri namni gaafii subscribe filadhu gaa challenge filadhu warqii wallaggaa yookaan warqii bahareen warqii wallaggaa yookaan giraama 10 giraamni takka birrii Itoophiyaa 25 Tamam? Takka. Yookaan warqee bahareen giraama 10 lamaan keessa. Okay, ayat giraama 10. Iya bahareen immoo wallaggaa. Tabahareen. Tabahareen ayyee taate yoo foo wanno subscribe meeqan gora gahaddeedha. Bakka kuma diidama ammatti miti beekte haa torbee takka miti kaa torbee takkatti kaayichaa hin fuudharee kana hundaa maaltu challenge dha
Eka waan torbee takkaan jiru kana goosistanii kaasanii intiniidha. Ta'u. challenge ila sinjero. Haa jechuun challenge haaseerannaa han gammalam jedhu. Aye, biyya Waan torbee sadeye. tokko Biyya sadeye. innaan ta'e amantiidhaan kennaa. Kuma 20 miti kuma 16dha ji'a tokko naa kennaa. Aye, ne kuma ko ja alo. Kuma furiwa. Kuma 16. Kuma ko ja, kuma takam chama, kuma la chama. Hamaaree baay'ee bar. Ji'a tokko. Oi. Ama na Maal godhuuf? Dibba afurii fi 80 Amma kinoo ijoolluma kiyyaa godhaaraa bara erga challenge naa kennitanii. dibba afur ture amma nama 83 godhe. Maarree ayyaha inooti nama 83 irraa goosisadheera. Na kuma 16. Taate iya bakka holii galla. Kuma 16 ji'a tokko keessatti. Jiya kuma ko ja kuma didam ka Ha? aywa akkana kuma didam jecha jira didani jira warri komantiidha. Yoo digdama guutan carraadha garuu immoo kuma 16 kana. No. Hanga amma nama 83 bicha ture. Kuma ko ja na wacha jira ni. Ya, okay. Kuma 16. Kuma didam ya wallahi namne du kuma didam jecha jira. Kabantii kanaa laala. Kono laali ga kono laali. Sena galato. Sena na de galto. Bakka biraati kennaa. Kuma didam jecha jira. Bakka nama Garuu didani jira. kana warqii fi aarsa baaba nama biraa kennaa rakkoomti dhiira yoo ta'e warqiin Ega sandite kuma shantame jecha jiran. warri kuma sadii sanuusi irraa gaafadha. Saarenji kiyya namni irraa gaafadha. Namni 80 wayii jiru. Ayya kono dibba kada ayya shantam ka sitar sisa daranu ati soda chudinan Si jamar duraan dubartii daftu amaluma kenna. sena dibba lama sinjati mo Tilala na kennatanii saarenji kana dhiiftan iyyuu kuma 16 itti kan lolsu. Waan fedhe sirriman sin gosa sadamii kara hundaanu. Warqii bittee maal bitteefu gara hundaanu sinum. nama shani sinjan tokko nami tokko nama shani ja Gobas. okay sena Akti wayii sera gabbute kaisa waktu bisa kanisa mo ko sinjata ma Allah keessan dubbisaan jirru. Qoy seenaa xiqqoo ishee muuziin godhadhiis. Isaatettu. Nama lama gobas. Sampai dekati kuma di dalam siapa ya Galatooma. Nah, carraa kana naa kennu keessanitti galatooma. Ani immoo wannan biizii ta'e carraa kanatti fayyadamuu hin danda'u. Dheeraa muyiitii godheeraa dhiisa seenaa waa dubbatuu hin dandeettu. Nah, ini agak tamil lah, mana lah? Gak cerita cerita.
Nah, Laal kun nama dhibba afurii fi nama kudha oke dhibba afurii duraan dhibba afur ture nama 84 bichaa godhe. nama lama daqiiqaa shan keessatti naa kannaa. Seeraan gara jabbii kun dhuftee natti woote. Maaliif yaaddi kuma shantameeti? Nama meeqa godhaniire? Nama meeqa godhaniire? Nama 84 bichaa sun jira. Maarree haa galatoomanii nama 84 jechuun yaa ulfaatan galatooma nama 4 illee wataatan isin. Sanaaf fakkaa chaalenjii gara kuma 20 celsius.